عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. أبي هريرة رانو فمي ربي سرها جالته رسول ربي صلى الله عليه وسلم ماجدا: الصلوات الخمس صلاة نشنن والجمعة إلى الجمعة جمعة هم جمعة ورمضان إلى رمضان رمضان اللي هم رمضانات مكفرات لما بينهم cubbuu jidduu isiitti argamtu namarraa harcaaftuudha jedhan. Sharxii kamiin? idha jitunibat ilkabaa'ir, yeroo namtichi cubbuu gurguddoo irraa fagaate cubbuu xixiqqoo inni jidduu kanatti hojjete rabbii subhaanahu wa ta'ala isarraa harcaasaa jedha rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf obboleewwan koo ji'a kabajamaa kana keessa jajjabaachuu qabna. Tilaawaa qur'aanaatitti, dhaabbii taraawihaatitti akkasuma sadaqaatti jajjabaachuu qabna. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa haa jaalatu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa jaalannaan wanti achi olitti nuti barbaannu tokko hin jiru. Waridwaanun min Allaahi akbar, jaalala rabbii namarraa jaalatutu wanta hundaayyuu olii jedhan. Akkuma hadiisa Abii Saciidin al-Khudriyyi radiyallaahu anhu rasuula rabbii irraa odeesse rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala warra jannataatiin maal jedha jedhan: yaa ahla aljanna, yaa warra jannataa, hal radiitum, jaalattanii jannata ni'maa tolaan isiniif kenne kana jaalattanii jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala warra jannataatiin. فيقولون ور جنتات سنجدا: وما لنا لا نرضى يا ربنا، ما تنصبت كنجالا يا ربي كينا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، وأن كلكك أوما كيتيف نمتك في كنين في كنتي هل جرتم أكا من جالا يا ربي كينا جدا. الله أكبر. إرقد أنا ور جنتا لي نمني إسر قمتشوك أنا نكي سجر هنجر في السم قول أنا أموات نفتنك haala uumaa keetii kalqi keetii nam tokkoof waan tokko hin kennin nuuf kennitee jirtu akkam hin jaalanne yaa rabbii keenya jedhan. fayaquulu rabbiin hin jedha ammas: alaa u'xiikum afdala min dhaalika, waan san irra caaltu isiniif kenne jedhan. waan san irra caaltu isiniif kennu. fayaquuluuna wa ayyu shay'in afdalu min dhaalika, kamii wayitu san irra caala yaa rabbii keenya jedhan isaanis. fayaquulu rabbiin hin jedhaan: uxillu calaykum radwaanii, jaalala kiyya isin irratti dhangalaasa, jaalala kiyya isin irratti buusa. فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أتبودا إسن رت دلنون إن أرقم أبدا جل ربك سبحانه وتعالى. ورضوان من الله أكبر، جلال ربنا مرة جلالته وانتهم داي أولي جدا. ربك للقاك كان كيري شوفا ربك نورها جالته شبوك كان نتأسيرة لغني شوفا ربنا حديثو تقف بدو إسي لربنا رنها دبرو jajjabaachuu qabna, waliyaamuu qabna. akkasuma namoota amantaa biraa irra jiran illee gara islaamummaatti as harkisuu qabna. akkuma itti dhihaannu abboo kootu gara islaamummaa, karaan islaamummaadha jennee as yaamuu qabna jechuudha. akkuma isaanu karaa jallinnaa irratti chaanaala garaagaraa banatanii akkasuma guruppii garaagaraa banatanii waliyaaman kana halkaniif guyyaa nutis daran jajjabaannee akka ambiyoonni rabbii nama yaaman sanitti, akka sahaabaan nama yaaman sanitti waliyaamuu qabna, wal jajjabeessuu qabna. ji'a kana keessa daran jajjabaachuu qabna, ibaadatti jajjabaachuu qabna, wanta khayrii ta'e hundatti jajjabaachuu qabna, gorsa nasihaa walii godhuu qabna. haa jajjabaannu isiniin jedha. rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa soomana keenya nurraa haa qeebalu, sadaqaa keenya nurraa haa qeebalu, zikrii keenya rabbii nurraa haa qeebalu. inshaa Allah asumarratti isiniif dhaaba. wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.